yote kama kanisa. Today against Oromo Church, I would like welcome you. We are going to start our lesson program. Our today's lesson, I'm going to read scripture reading, that is lesson 3. Lesson 3 saying that is the quotation is come from the book of Genesis chapter 7 and chapter over 7. It reads, "If you do well, will you not be accepted?" That is a question mark. "And if you don't do well, sin lies at the door, and it is deserved is for you, but you should rule over it." And one, choose one for us. Then after that, we are starting our program with prayer. Let us stand, all of us. Father, we thank you for allowing us to bring this together. Oh Lord, we ask you that may you guide us as we are going to study the word in Jesus' name. Amen. Sabato kama juu. Ya kama juu. Sabato kama juu. I have seen so many new faces. And praise God that the church is growing big and bigger. Today we are going to look at our study of the lesson. And the title of it is Cain and its Legacy. And this is not a sermon I'll be involving everyone. I'll be involved. We are going to learn together. It's a discussion. So I'll be asking you questions and you answer. Now, to start, we'll read our key text. Our key text is Genesis 4 verse 7. Somebody can read it in Alpha Oromo, maybe. Genesis 4 7. Wanta gari utu hojjatte ol jette teemitire wanta gari hin hojjattu yoo ta'e garuu cubbuun balbalakee dura riphise si eeggata. Si argachuus in kajeela ati garuu isa irratti dhaabuu godhadhu jedhe. Thank you. So the Bible was saying sagaleen akkas jedhaadha. It was trying to give a condition. That if you were going to do as God says, you will be accepted. And if you do not do, then sin will be lying at the door. And you should rule over it. Now I'll ask, who's Cain? I'll be choosing, this lesson style. Who was Cain? You can answer for Oromo.
brother of Abel. obboleessa Abeeliif Qaayel. Yes, the brother of Abel. Now, were they twins with Abel or one was... Achi keessatti Abeeliif Qaayel lakkuumoo obboleewwan walirraa dhalatan. Yes, thank you. Now, when we read about Cain and its legacy, Ennaa waa'ee Qaayeliitii fi hambaa isaa ilaallee hin jennu. we are reading that Cain and Abel were born after sin. Kanaaf achi keessatti Abeeliif Qaayel cubbuun booda dhalatanii hin jedhan. And we are told Achi keessa nutti himameet hin jedhe. this twin did not able to experience the Garden of Eden. Ijoolleen kunniin lamaanii Eden Gaardeniin keessa hin turre, achi keessa hin turre, abbaa isaaniitu abbaa faata ture malee. The children of Abel, of Adam and Eve, Ijoolleen Addaamii fi Hewwaanii were born in sin. achi keessa cubbuun dhalatanii hin jedhan. They found sin there Cubbuu achi arganii hin jedhan. and its repercussions. And the consequence of sin, they met them. Achi keessatti cubbuu arganii hin jedhan. Now, we are going to read, somebody to read for us 4 verse 8. Huh? Afur saddeet irratti illee dubbisa. You can read for us 4 verse 8. Genesis 4 verse 8. Genesis 4 verse 8. Akkas jedha. Qaayin obboleessi isaa Abeel wajjin hin dubbate. Erga gara bakkeetti ba'anii Qaayin obboleessi isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese. Yes, we are seeing that there are many parallels Achi keessatti argina and many introductions between Cain and Abel. Abeeliif Qaayeliin jidduu waan ta'amaa ture. And both of them, just in summary, and we are going to learn later, Walumaa galatti lachuun isaaniitu Abel Abeeli reared what? What was Abel mainly doing? You know this lesson, I don't want to preach, I'm trying to preach. maal hojjeta Abeel akka What hojii was isaa Abel keeping? maal hojja Abeel hojiin isaa maali? Was a shepherd, and Cain? Hoolaa eeg. Qaayel maali? Qaayel maal hojjeta? Cain. Yes? Was a farmer, isn't it? Qotee Yeah. Abeel I don't hoolaa want. eeg. So these two had different things, Obboleewwan kunniin lamaan hojii garaagaraa hojjetanii but we are seeing garuu achi keessatti arginu God distinguished them in what everyone was doing. achi keessatti Waaqayyo karama isaa hojjetaa irratti isa eege. As we are in the church of God, Dhalleen illee akkuma mana sagadaa kana keessa jirruuni God has given us talents. Waaqayyo kennaa garaagaraa nuuf He kenna. has given us intelligence. Akkasumallee dandeettiillee nuuf kenneera. He has given us wisdom differently. Beekumsallee akkuma garaagaraatiin nuuf kenneera. And each one is given a chance to glorify God. Akkasuma hundumti kennaa nuuf kenname kun hundumtiin Waaqayyoon akka galateeffannuuf nuuf As much as Abel and Cain were born in sin, akkuma Abeeliif Qaayel cubbuu keessa dhalataniini God blessed them differently but in the same way. karaa garagaraatiin isaan eebbiseetiin jedhe. Karaa garagaraa kana keessatti illee haalatuma tokkorra isaan eebbiseetiin jedhe. And each was to use that to the glory of God. Hundumti isaaniitu hojii isaanii keessatti Waaqayyoon ulfinna isaa kennuuf akka itti hojjetaniitiin jedhan isaaniif kenneetiin jedhe. So there's an equal chance between them. Kanaafi garaagarummaa osoo hin taane wanti hundinuu qixxee akka isaaniif kennameetiin jedhe argineetiin jedhe. Read for us Genesis 4 verse 1 and 2. Kitaaba uumamaa boqonnaa 4 Genesis 4 1 and 2. akkas jedha. Addaam Hewwaan haadha manaa isaa bira ga'e. Isheen ulfooftee ilma Qaayil jedhamu deesse. Ani gargaaraa Waaqayyootiin nama tokko godhadhe jetti. Itti dabaltees obboleessa isaa Abeel deesse. Abeel tiksituu hoolaa ta'ee Qaayil garuu qottuu ta'e. Yes, now we are reading this, we just talked about it, but I'd just like to go through it. Dubbanneerra qara waa'ee Qaayiliif Abeelii garuu ammoo irra deebi'ee dubbadhammas. That the two pairs in the Garden of Eden, Adam and Eve, Kanaaf Addaamiif Hewwaan gaardeniin keessa yeroo turanitti were blessed with twins. achi keessaa innaa baafamanii ijoollee kan inni eebbifamaniitiin jedhan. Read verse 3. Sadiirra akkas jedha. Guyyaa baay'ee booda Qaayil wanta lafa irraa galfate irraa Waaqayyoof kennaa dhiyeesse. Now, there is something that is being introduced here. Achi keessaa waan tokkotu himameetiin jedhe lakkoofsa 3 keessatti. We are seeing the blessings that God was giving Abel and Cain to the glory of God. Akkasuma kennaa
waaqayyo Aabeliif Qaa'eliif kenneetiin jedhe isallee ulfinna isaaniif akka godhaniif isa kenneetiin jedhe achi keessa dubbateetiin jedha. And what we are seeing, Achi keessa wanti argaarru these two were welcomed very well on earth. kunniin lamaan obboleewwan kunniin lamaanii karaa addaatiin gara biyya lafaa kanas himatamaniitiin jedhan. But we see that chapter 4 prominently talk about more of Cain than Abel. Achi keessa garuu uumama boqonnaa afur keessatti waa'ee Aabeliif Qaa'elii yeroo guddina achi keessa dubbatameetiin jedha. Because we see who was born first. Was it Cain or Abel? Eenyutu dhalate jalqaba Aabeli moo Qaa'elii dhalate? Who can answer? Who was born first? Now, what are firstborn supposed to do? Kanaaf namni When the hangafa parents are not dhalate there. mana keessa maal godhuu isa barbaachisa? I want Maal to godhuu know. barbaachisa namni What do hangafa dhalate? firstborns do at home? What is their main responsibility when the parents are not there? Maal inni itti gaafatamummaan guddaan namni hangafa dhalate yoo maatiin bira No, jiran? we have to apply this to today. We don't want to talk about Cain and Abel. We have to apply. He will take care, the firstborn will take care in the absence of the parent. Yes, so we are being told that as a firstborn there is a major responsibility than others, Kanaaf other children. namni jalqaba irra dhalateetiin jedhe wanta hundaayyuu achi keessatti isa bakka maatii bu'ee eegeetiin jira jechuudha. So we see Kanaaf achi keessatti argineetiin jennu in this case that Cain had a greater responsibility than the rest. kanaaf Qaa'elii obboleessi isaa caalaa responsibility argateetiin jedhe jechuudha achi keessa hangafa waan dhalateef. Now when we apply to this world that we are living in, Kanaaf gara addunyaa kanaatitti isii keessa jiraataa kana yoo dhufeetiin jennu which church is given the greatest responsibility over all the churches? Churchii kaminni yookaan mana sagadaa kaminni itti gaafatamummaa hundaarra guddaan kan itti kennameeru. The remnant, the Seventh-day Adventists. isn't Warroota it? hambaati jechuudha. Warroota Adventistii guyyaa torbaffaadhaan It is supposed to take care of the sheep that God has created. warra hambaatitu itti gaafatamummaa hoolaa waaqayyo uume hundaafuu ka qabu jechuudha. Because God has blessed Seventh-day Adventists than any other church. Kanaaf waaqayyo waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa churchii hundumaa irra adda godhee waan eebbiseef. And with that rests the greatest responsibility. Kanaaf achi keessatti waa hundumaa yoo caalaa abdiitu jira jechuudha. But the question is, are we taking the responsibility like Cain? Kanaaf gaafii achi keessaa ka'eetiin jedhu akka Qaa'elii itti gaafatamummaa kenna bahaarra By how you dress, akkaataa itti uffannu, how you eat, akkaataa itti nyaannu, how you talk on Facebook and WhatsApp and Twitter. akkasuma fuula inni jedhaa kan inni irratti akkami akka dubbannu itti gaafatamummaa kenna bahaarra. If Jesus will visit all that, Osoo Kiristoos waan nu goon hundayyuu daawwate is he going to see God in there? waaqummaa isaa achi keessa argaa. Are you doing the greatest responsibility that God has given you? Itti gaafatamummaa guddaa waaqayyo si kenne isaa achi keessa itti baatta. Namni gaafii yookaan dammoo Yes, my brother. Gaaffiin kiyya dhugaa ilmi hangafa tokko mana tokko keessatti yoo dhalateetiin jedhe maaltu ta'ameetiin jedha itti gaafatamummaa wayii haadhaaf abbaatti aanee kan itti gaafatamummaa wayii warroota isaa gadi jiran itti gaafatamummaa ba'u ilma hangafaa sana. Garuu ammoo akka Qaa'elii san itti gaafatamummaa kenna ba'aarraa jedhamee hinnaa achi barsiifamu fakkeenyaaf Qaa'el Aabeliin maadhaa isaa akka ta'e obboleessa ofii ajjeese waaqayyoon al'ee iddoo Aabeliitti jedhee waaqayyootti gaaffii biraa kaasaa. Namni kun fakkeenya wanti isarraa fudhan yookiin namni wanti nu barsiisu maali fakkeenya isaa fudhannee itti gaafatamummaan Qaa'el maatii ofii kibba'ee obboleessa ofii kibba'ee maali? Kanaaf wanti nu isarraa baran maali? His question is Genesis chapter 4. When we see Cain being the firstborn, as you are using the example of Cain as he is the firstborn, so we have, as you are saying, we have to take the responsibility of the firstborn. And you will take care if the parent is not around. You will take care for the children and also for the wealth of the family. So here, when we see Cain committed sin, he killed his brother. When God asked where he is, his brother was, he said he is not the keeper of his brother. So how can we use the example of Cain as being the firstborn of the family, and also what can we learn from Cain? He is not responsible. What can we learn? I think that was to be answered on Tuesday. Yes.
Kanaaf inni guyyaa Maybe I'll hold on and I'll answer it kindly. Is there anything relating to this? We are going there. We'll answer that. Abeli kantu yokinan ka isan expect godani ka ele waqayo akdele abeli nimmo ka ele malte wan waqayo sani jede sani wan waqay karora waqa sani akka san barbada sani tane abeli nimmo malte inni iyadatan itala yasra lacho mali kunti se kuni monama dara omisho haata umale garu hojii isaanii yoo magara illee ta'e hojiin isaanii akkaataan isaan product godhan isaanii ka qaa'eli humna ka gaafatu ture ka abeli immoo maal ka tissee ture isaan lamaan kitaabni maal jedha qaa'eli isa mata jabeessa yookiin immoo abeli immoo gara laafessa tuhut jedhamee hiikamee isaan lamaan kanaaf isaan lamaan ceencaan haga dhiyeeffamanii booda maal ta'anii ceencaan isaanii fudhatamuudha kanaaf jarri lamaan kunniin የተስፋው ልጅ ማን ነበረ? ቃየል ነበረ። የተስፋ ያልተጠበቀበት ተስፋ የሆነው ማን ነበረ? አቤል ልጅ ነው። ከና አቤል ነማ አብዲ ሂንቀም ቃየል ሞ ነማ አብዲ ቀም ይህን አርጋጥ የተ ተመንተቱ ጋሩሞ ወንቶኒ ሱኔ ፋላ ታኒ ከራጋጥ ይሰል Somebody to read for us Hebrews 9:22 very fast. Kitab Hebroota boqonnaa 9:22. This is the condition that God gave both. Kana waaqayyo wanti isaaniif kenneetiin jedhe. Dhugumayyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan qulleeffama jechuun ni danda'a. Dhiiga otoo hin dhangalasin immoo dhiifamuu cubbuu jiru. Thank you. I'm interested on the last part. Which said without shedding of blood is no remission. Remission of what? What was remission for? Sin. Now there is a distinction and something came up from Cain. What do you think came up? What was in the mind of Cain? The mind of Cain, there was jealousy. Why could I not? Yes, why could not God allow me to offer mine? Why should I use my brother? Because even me have something to offer to God, isn't it? But that was not the condition for God. Sometimes we usually want to be the first or to be seen. Yet that is not what God wants us to be seen. It is Christ to be seen. Christ did not want Abel to be uplifted. He wanted the thing that he gave Abel to be uplifted. You see, sometimes I usually tell the youth, we love the things that God gives than God. That's why we are heartbroken, because we love our boyfriends and girlfriends more than God. We don't see God in them. So we want our gift to be seen, our boyfriend to be seen, or our girlfriend to be seen, and we forget God. We don't offer the things that we have to God as God wants us to offer. Now what happened? What happened after Cain offered the sacrifice? What happened? What did Cain offer? I'm asking a question. What did Cain offer? From here, nobody is answering. Yeah? He gave the seed. He gave the seed, isn't it? What did he give? Which seed? I want the name. He gave plants, isn't it? Isn't it? Did God create the plants? Yes, he created them.
Waaqayyo uumu But wantoota sadii was the uume. plant supposed to be offered as sacrifice? Wanti kun wanti Qaayel dhiyeesse akka bifa cincaatiin Waaqayyoof dhiyaachuu hin danda'a. Because there is no blood in the plant. Yeah, he's saying that there's no blood Dhiyaachuu in hin the plant. danda'u kanaaf sababbiin isaallee To be shedded. Yes. sababbiin isaallee midhaan san keessa dhiigni waan hin jirree fi dhiifamsi cubbuu argamuuf maaltu jiguu qaba? Dhiigatu jiguu qaba wanta jedhameef jechuudha. Youths, you know, most of the time we punish ourselves. Kanaaf akka dargaggootaati yoo nu uf laalleet hin jennu ufumaa kenna of adabneet hin jennu. We usually play with fornication, for example, Kennaa laalleet hin jennu yeroo garii cubbuu waliin hammeenya waliin qabannee and hin then we jennu. complain to God, how will people see me with a child as a youth? Kanaaf deebineet ufuma kennaa ufumaa lalleet hin jennu. Akkamii waan akkanaa godhee namoota afoo ba'uufa danda'a? Akkamii waan akkanaa godhee nama afoo dhaabachuu dandeenyu hin jennu. Why did you allow me to be heartbroken, yet you did not involve God in your relationship? Achi keessatti yoo nama tokkoonfaa wadhabnee jiraanne jireenya keenya keessatti jireenya hiriyummaa nama waliin qabnu keessa yoo wadhabne maaliif akka onneen keenya cabu na gootee jennee hin jennu. Osoo Waaqa keessa hin galchin hiriyummaa akkasii uumne. And God confirms, yes, you committed fornication. Waaqayyoollee akkas jedheetiin jedhe dhugaati cubbuu hojjetteetta. And whatever you do will follow you. Akkasuma wanti ati gootu hundinuu si faana dhugaa. Wherever you go, you cannot hide. Wanta ati goote kana hundaa bakkee deemtatti hin dhokatu. Yes, people will be killing you. Dhugama namoonni si ajjeesanii. Or not killing you, actually, the sin in you will kill you by people mentioning it everywhere you go. Kana jechuun namni dhufee si ajjeesu osoo hin taane cubbuu ati hojjette san keessa kan keetiin namoota baay'ee himaati dhufanii yennaa cubbuu ati hojjette san himaniitiin jedhanii cubbuu ati hojjette sun namoota biraa irraa yennaa dhagahameetiin jedhu bifa kanaan keessa kan kee du'eetiin jedhu. You may hide it, but one day it will be known. Haga feete dhositu guyyaa tokko hima baatu. Even for those who are married, if you commit adultery, one day Ellen White says in the book called Testimony to Sexual Behavior. Warroonni fuutaniillee seebartiifa hojjettanii Ellen White akkas jetti kitaaba malee jedhama. God may protect you for a time, but soon He'll allow you to be exposed. Waaqayyo yeroo si haadhoofsu malee yeroo xiqqoon booda wanti ati hojjette kun ifa ba'aa jettee dubbattee. You know, sometimes you might do something thinking it is sweet, like Cain knew whatever he was doing is good, but it is not what God wants. Yeroo gariifa wanti nu hojjannu akka mi'aati ta'ee mi'aawummaa isaatiin nu mul'ata. Garuu akkuma Qaayil booda irra maal ta'eetiin jedhe cubbuu isaa sanii adabameetiin jedhu nullee bifuma kanaan cubbuu hojjannee deebinee adabamneetiin jedhu. He said, sin lies at the door. Kanaaf cubbuun balbala kan kee afur ribees eeggata jedhee achi keessatti. Lamech, his sin was 70-fold. Why? Achi keessatti. Why was his sin 70-fold? 70. Qaayil si'a torbaa qofa namni He said 7 or 70. He killed someone. Yeah. Yes, yes. Lamech, yes. Lamech, waa'ee Lamech irra maaliif si'a torbaatamii torba jedhama? Lamech killed someone. Uh-huh. And then apart from that, Yes. he also was the first person introduced polygamy. Yes. The first person in the Bible to marry two wives. Yes. So you see that his sin, he did not only kill a man, or he did not only commit murder, but before he even killed, he already had two wives. So he was saying that if Cain, he just killed Abel, and God told him that his punishment was sevenfold. For him, it would be 70 and 7. That is 77 times higher than that of his father. Yeah, now we are winding up. We learn this. Kanaaf walitti We pronounce judgment by what we do. Kanaaf murtee wanti hojjennu ofirra finneetiin jennu. And what you can learn also, Achuma keessa wanti barannu God hates Waaqayyo hin jibba. when we don't follow the order of marriage of God. Karaa gaa'elaatiin qajeelfama gaa'elaa faana yoo hin bune Waaqayyo maal godha hin jibba. Do you know when you commit fornication, Hennaa cubbuu hojjenneetiin jennu that sin, cubbuun suni it's not only on you, but also your offspring. It is carried in the blood. si qofa osoo hin taane dhiiga kan kee keessaanillee gara zarii kan keetiitu dhufuu danda'a. Do you know also, you might think you've committed fornication, Akkasumallee cubbuu hojjetteetu ta'uu but danda'a yaadda. God, if that person you commit fornication is not married, God counts you as your wife. Kanaaf nama heerumne waliin cubbuu yoo hojjenneetiin jenne Waaqayyo nama akka maaliitti qottara akka haadha manaa kan keetiitti qottaree hin jennu. Who married the lady did not want in the Bible, and then he had to marry her by force, and then he married another one.
Who did that? And to Bible case. Jacob, isn't it? Yeah, did he do away with the wife that he did not want? Sobani labani gurguret injirta manda feda guret angafa gurguret achi kesanti hala mana fene sawale hilita yaiko inde. So we learn kana achi kesan kabarane injannu that when you commit fornication, that is your wife already. Even if you marry another one, if that person is not married, God recognizes that person immediately as your wife. Kana nama hiheru ne wali chubuse bakte na janne injanne isi ibne yo demne wani akamali ti kotaresi san akka hala mana kan kedi ti kotare injanne yo ma devite na mbralle fu de wani hala mana tan isi wali se bakte sam wali akka hala mana tan te. And if you commit fornication with 2 or 3, kana chubuse bakte na malama sadi wali janne injanne, that is polygamy like Lamech. kana achi kesatti hala mana kalame ki sanje to ni lama fude achi kesatti bifumasani indemme chununde. Legally or illegally? Kana nama to wali gero chubu sevati karama karasir renilesri alale na gone injana achi kesa wali hitta to ko tujrecho wali hitta jira. And your sin will be 70 times 7 as we are being told. So you should keep the instructions as God told Abel and Cain. Waaqayyoon ulubeeku abeeliin aymini ulubeeku qaayiliin maaliif abeeliin sagaafate lammaffaan ammoo abeel qaayiliin ajjeesee jira abeel aymini qaayil abeeliin ajjeesee jira abeelii qaayilii yeroo sanii akka qabakabeeti jedhu warroota akkamii. This question is on Wednesday now, and that is God knows where Abel was. And why did God ask Cain and he knows where Abel was? The second one is, who are the representatives of Cain in this generation? Now he is asking that, why is God asking where is your brother, isn't it? Is that the same question God asked Adam? God does not ask you if he doesn't give you a responsibility. The responsibility of keeping care of your brother was on Cain. That's why I didn't go to ask Adam at that scenario. You went to ask Cain directly because you are the elder. Where is he? You are supposed to answer. You are supposed to take care. I gave your brother. Where is he? The second one was? Who are the representative of Cain? That one I'll give someone very fast. In one word. Who are the representative of Cain? Yes. Everyone who is sinning, or everyone in the world, there are those who are following the steps of Christ, and there are those who are following the steps of Cain. Because there are only two groups. Those who are living in the various lives. The law of physical and the moral law. There is no heaven. Illinois says, breaking, Councils on Diet 74 paragraph 4, that if you break the 10 commandments, if you break the physical laws, the laws of health as they were taught this week, you are breaking, you are the same as the one who has broken the 10 commandments. If you don't take enough water, if you sick comes because of breaking sickness, physical laws. So we have to keep our laws. So if we abuse our bodies, kana masira kajiraati injiru eenulle seera kudhanii ta'ee seera kudhaniitiif seera fayyaa 8 jiru san keessa hennaa cabseet injire kitaaba gorsamana sagadaa jiru keessatti nama kanaaf manni samaayii injiru jedhee labbaati. Far
baay'ee eebbifameera. To hear upon Oromo Church speaking fluent Swahili and English. Okay, warroota afaan Kiswaahilii sirriitti dubbatanii illee. When I left you about 2 years, waggaa lamaan dura. communication was a problem to me. Okay, afaan kana dubbachuun baay'ee natti ulfaatee hin jedha jechuun warroonni afaan kana hin beekne jechuun afaan warra isaanii jechuun. I feel so happy. Amma baay'ee gammadeera. First of all, waa hundaa duraan durseeti. hear that voice. Sagalee isa waan dhageef. The way you sing. Haalataan isitti faarsaatanii. Even though we don't understand your language, you are blessed. Yooma waa isin jedhaattanillee hin beekne baay'ee eebbifameera. When I received your request that I should come and worship with you today, yeroo gaaffii isinirraa akkasii waliin waaqeffadhu naaf dhiyaatee dhaga'utti. I was so happy. Baay'ee gammade. So your pastor, paasteriin keenya jechuudha. Oromo, paasteriin assigned me to do 2 things today. inni akka tajaajila keenya kennuuf naaf yookaan na ajaje jechuun na eeyyame. Genesis chapter 12. Remember now you are creator in the days of your youth. Inni bakkee isinii dubbataa kitaaba lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jechuudha. Before the difficult days come and the years draw near when you say I have no pleasure in them. The word of God says, sagaleen waaqayyoo akkas jedha. remember you are creator in your youth days. yeroo bara dargaggummaa keetiitti uumaa kee yaadadhu. Why are we told to remember the creator? maaliif nutti himame uumaa keenya akka yaadannu? Are we forgotten? nu hin irraanfanneerra yookaan hin daganneerra. But the word says remember. sagaleen ka jedhu yaadadhu. You are creator uumaa kee. in the days of your youth. yeroo dargaggummaa yookaan bara dargaggummaa keeti. So, kanaafuu if the youth will walk with the Lord yoo dargaggoonni waaqa wajjin hojjetanii without deviating or without departing from the Lord, yoo isaan waaqa irraa osoo hin maqin yookaan isarraa gara biraa utuu dhiyeessin there will be a blessing to this church. isaan ammoo waldaa kana warroota eebbisan ta'a. They are the leaders of this church. masakaan waldaa kanaa yookaan jaarsa waldaa kanaa. You see, for example, when I was a youth, yeroo an dargaggeessa turetti I could go anywhere. garuma fedhe deema. But now look at me. mee amma na ilaala. I'm now growing old. anamma gara dullummaatti By deemuu jira. 35, I'm retiring. anamma umuriin kiyya gara 85 If there is sigeera no gara youth, jaarummaa take up the deema. work. kanaafuu jaarummaa lega hojii kana bakkee What will happen? maaltu ta'ama? So the Lord is speaking with the youth kanaafuu waaqayyo warroota dargaggootaatti dubbachuutti jira. that they should demonstrate now kanaafuu waaqayyo bakka hojjennu yookaan ammoo isaaf akka hojjennu that they are walking with their Lord. isa wajjin akka hojjennu. When I hear Jesus talking to us, yeroo waaqayyo nutti dubbatu yoo sagalee isa dhaga'u I'm speaking to you. akkasumatti illee yeroo inni dargaggootatti dubbatu. Remember thy God in the time when you are strong. akkasuma ammaa jedheeti jedha yeroo dargaggeessa turte qofaallee duntaan yeroo humna qabdu yeroo dandeettii qabaattu waaqa kee yaadadhu. The word of the Lord in Matthew 25. akkasumatti illee kitaaba Maatosii boqonnaa 25 irra wanti inni jedheeti jedhu. Matthew 11 verse 25. Okay, kitaaba Maatosii boqonnaa 11 lakkoofsa 25. Maatosii together. kanaafuu bakkee sanillee dhadhee waliin dubbifnaa kitaaba Maatosii boqonnaa 11 lakkoofsa 25. Matthew 11:25. The word of the Lord says, sagaleen waaqayyoo bakkee sanii akkas jedhe. at that time Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to babies. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one whom the Son wills to reveal him. The word of the Lord says, I am ready to go with you both into prison and into death. I need another version. Yes? As keessa maal inni ittiin biraa barbaadutti jira. King James Version says, Yeah. and the Lord said,
Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. 33, but I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Thank you. I was after the word converted. The word converted. My NKJV says when you return to God. Kanapang askesa tilbarreham ilagara kun yero jiramera yero kuwa namo yero gara galte jadi jadi itu maju itu berbalik barreham itu baru gara rumah baru itu. Jesus is telling Peter. Okay, Christos Petros itu himoti jira. As he is talking to the youth today. Aku ada daga godati himoti joroka himaru. The devil has desired. Okay, Satan ni hingawe. To save you. Isin ada basu. Jesus is calling Peter. Wakayo Petros inuamuti jira. To tend to a sheep. Kanabu holat akadisu. Then after that, Jesus is showing Peter how he will die to honor him. Kanabu achikesa wakayo Petros niwe akaka wakayo kabaja inuka katidu. But I want to take the last verses. Kanabu eltusa uma isinwoji nubisu meraida. Verse 19. This is purpose signifying by what he did he will glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. I want that you take that one, follow me. Then I give you power. Follow him. You are alive to Jesus. That he may give you power. Follow him. I would like to pray with those just people. Kanaf namoota hin amanne yoo jiraate fuuldura dhuftanii waaqayyoof barbaadan. Yeroo jalqabaatti Kiristoos isaan wajjin kadhannaa fudhachuu barbaada. Kadhannaa namni amanee Kiristoosii fudhatee jireenya barabaraa Kiristoosiif dabarsuu bakka yoo jiraate. To confess their sins. Kabira ammoo lammaffaa ammoo waamichi immoo jireenya ofii akka with their Lord. Okay. So. I'm asking, is anybody who want to give his life to Jesus? Okay, that he may be able to stand. I would like to pray with that person. If you want that the Lord may give you power to follow Jesus, I would like to pray with just a person. Anybody? Yes. Okay, bagai Israel itu namni beralih jadi kia wakawalin agipati tiruke berbadaro jadi kundur afogi. Don't fear the people. Umat solatina. Take your step. Take your step. Haji wakai sinai bisu amakadana budak jerat namo harata meraju maka sani budak tadi namo tunda ama kadana burana haji kadana boda maka namo sani kibang hoji horon harata maka sakit tadi uwa amo obole sikit kadana nuwe gitu. Thank you.
Amara Guyana Samaj
verse number 2. Beloved, I wish above all things that ye may prosper in your health as your soul prospereth. If you take food, you will let them make long blood. Or good blood. Are we together up to that point? Now, blood is because it is carrying what is called oxygen. It is carrying the nutrients. And brain is made of the cell membrane of the brain is made of 70% fat. And so the brain loves fat. And that's why cholesterol is good for you. Brain produces. Do you see it? Let me begin here. Brain produces. What? Thoughts. Thoughts, when they persist, what do they form? Habit. Good. You are good student. Habit. Habit, when it persists, what does it form? Good. You are good students. You can remember character. Character determines. Character is destiny. Destiny is heaven or hell. And let me tell you, these are some must-have books that if you want to read the secret of marriage. Now, I'll be asking you to change for me. Now, we are being told, is that the bed? Okay, just go ahead. I want to go to steps of marriage. Yeah? Now, we are being told, just back again. Yeah, now, behind. Right here. Now there are two things in courtship. That is love and self-control. But there are conditions for love. One Ellen White says that if you are dating and your parent is not aware, you are committing two sins. You are stealing somebody's daughter without the parents' approval. And you are disobeying. Go read Messages to Young People, page 446. It tells you that if you are dating and your parents are not aware, number one, you are a thief. Number one, you are disobeying the parents. And we are going to see that. Now, there are two things in love. Sorry. One is love. The other one is self-control. Love is the acceleration pedal. Self-control is the brake.
Monsters of love. So Proverbs 9:1, wisdom has built a house, she has hewn out her 7 pillars. Now, number 1, step. You know people start at number 5. Let me show you where we start. Number 1 is God calling me to get married. Let me sadden young people a little bit. It is not God's will for all of you to get married. When I say that, you feel like chasing me. That's the truth. So if it is God's will, then you go to number 2. If yes, I'm getting to get married, who am I going to marry? Ellen White tells us in the book Adventist Home, the topic called the Great Decision, that it is God who chooses for you, not you to choose. And he says for those who choose, she says, what may appear to be pure gold may turn to base metal. There's another lady I was talking to a few weeks ago. The problem, when I told her that she was dating the wrong person, she hated me. Because they were unequally yoked. Now the other day she called me, telling me, Evangelist, now I see what you are talking. I told him the sad reality is, Seventh-day Adventists don't teach divorce. So you continue with the one you chose for yourself. So after God choosing for you, you need counseling from God's caring parents. Not all parents are God-fearing. So you look for people who are of age to guide you, to counsel you. So that they can tell you whether this is the right person. Now, after talking to these parents, you go to the fiancé parents. Then, that is time in that is now that is when you start saying even I love you. All this time is friendship. He doesn't think about young people. And you will see this is what happening in the music industry. You know it. They marry today, they divorce tomorrow. You know it. Because they don't follow this. And those are the idols you're following. Then you go to engagement. Engagement that is now showing interest, committing yourself. Then the 7th is marriage. The young people start here courtship. After courtship, they go to number 3. Then when we tell them no, they hate us. They tell us in shame, sini wa shamba.
Akas We nujala. are primitive. Akas jala isin gata. Wari mati garini tufacho badanda. Isin gata yogi mugata malla. We don't understand the current love. Jala kana kana nuhuban nujala. But they don't know that those even the celebrities, they are living miserably in their marriages. Now you can go on. They've written, I believe. That was. Now go ahead. Go ahead. Now these are the questions to ask yourself. Will this union help me heaven? You can't marry an idle person in the vineyard of God. You have to marry somebody who's going to heaven. Will this person increase my love for God? Or my love to other people? Will it enlarge my sphere of usefulness in this life? If this reflection presents no drawback, then in the fear of God move forward. This is what we love, isn't it? That's true. Flowers are good, isn't it? But where are these flowers given sometimes? In darkness, isn't it? So don't accept things before you accept God. And if you accept things, the love of God goes away. So accept gifts where they should be accepted, not in darkness. Go abroad. Be strong in the Lord here. I want to appreciate and I want to thank for those who are with us throughout the week. All our teachers, some of them they are not here.
May God bless you wherever you are and whatever you are doing in the mission of Jesus Christ until the second coming of Jesus Christ. May you stand by daily and on a daily basis.